Kaampaanii guddicha Afrikaan Holding Group bara haaraatti godoo haaraa jechuun hagayya 24 2016 hoteela Skylight'tti agarsiisa guyyoota 3 turu qabatee dhufaa jira. Guyyaa kanatti kaampaanichi warreen kanaan dura aaksiyoona isaa bitataniif waraqaa ragaanii kenna. Mana daldalaa kaaree 10 haga kaaree 200tti qabu namoota bitachuu barbaadaniif addatti dhiyeesseetii jira. Mana jireenyaa abbaa ciisicha tokko haga ciisicha 4tti jirus gurguruu irratti argama. Gaafasiis ammoo bifa addaatiin dhiyeesseetii jira. Fedhii hawaasa isaa irratti hundaa'uun turtii yeroo hundeessummaa hagayya 30tti kan dheeresse kaampaanichi aaksiyoona yeroo hundeessummaa qarshii 5,000 irraa eegalee haga miliyoona 5tti akka bitattaniif hagayya 24 hoteela Skylight'tti wal agarra isiniin jedha. Bakka tokkotti bakka daldalaa gabaa guddicha Afrikaa Markaatootti mana jireenyaa filatamaa abbaa aaksiyoona kaampaanii guddicha Afrikaa ta'uu ni dandeessu. Odeeffannoo dabalataaf bilbila argaa jirtaniin nu quunnamaa. Hagayya 24 2016 hoteela Skylight'tti wal argina. Kottaa kaampaanii keessaniin godoo keessan magaalaa keessanitti ijaarradhaa. Africa Holding Group badhaadhina irraa dhaloota dhaalchifna.